Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaayinaala Halimaa Orootub welkaam shamaa harka fuunee nageenyi keessan akka qabu hunda keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne alaaf biyya keessa hundi keessanuu nageen rahmanni kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu bakkuma jirtanitti egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufee waa'ee ustaaz Ibsaa fi Ustaaz Sa'ad Aliyyi waa'ee fuudha isaanii irratti dubbatanii mee viidiyoo isaanii walumaan dhageeffannee waliin dachaana. Ustaaz Ibsaan fuudhuu qabanii ulamaa'iin ilmi rabbii baratan ulamaa'iin waan hunda addaan baafatanii waan beekaniif dubartiillee yoo fuudhan hin miidhanii jechuudha. Rabbiin yeroo namaa kennee aafiyaa namaa kennee waa hunda guutuu qaama namaa kenneefi akkanatti haa ta'aniif osoo hin taane fuudhanii ilmaan gaggaarii akkuma isaanii boru Rabbiin guddisee galmaan ga'ee akkuma isaanii kana boru nama ilmii nama barsiisu Rabbiin akka irraa baasu fuudhuu qabanii Ustaaz Ibsaan an akka kiyyatti akkasidha. Hordoftoota kiyya isin maal jettan shamarran baay'een Ustaaz Ibsaa jaalannee akkuma isaan jedhani seera shariyaa shartii shariyaa osoo hin guutin dubartiin baay'een Ustaaz Ibsaa jaalannee Ustaaz Ibsaatti heerumna Ustaaz Ibsaa jaalannee jetti miidiyaarra dhiirri dubartii ofii isaatii ilaallatee ofii isaatii jaalatee fuudha malee dubartiin jaalatteef jaaladha jechuun rakkoon qabu isaanuu jedhani shariyaa keessatti dubartiin takka yoo nama jaalatte jaalala ofiisa yoo ibsatte rakkoon qabu jedhaniirani akka shariyaa rabbii ajajutti jechuudha. Walaakin hunduu akkaataa qabaa ammallee shartii qabaa jechuudha. Nama ilmi rabbii barsiisu nama wanna diinii kulli yeroo dubbatu hojechi isaanii himimmaan nama boocisu jechuudha. Waa'ee rabbii isaan dubbatan akkuma isaan shartii shariyaa wanna barbaachisu hunda osoo hin guutin nama kana jaaladhee itti heerumaa jechuun hin taatu jechuudha. Akkuma isaan jedhan san shari'aan islaamaa maal barbaachisaa waan hunda osoo hin guutin akkanuma harkaanii nama jaalataniif namatti hin heerumanii. Kana dhiirri dubartii ofii jaalate malee ta'isiin ofii isiitii jaalatte osoo fuudhellee gammachuutti hin qabu jechuudha. Maaliif dhiirri dubartii ofii isaatii jaalatetti gammadaa jechuudha. Ofii isaatii jaalatee ergatee kadhatee fuudhee ofii isaatii yoo jedhe jaalata dubartii. Kanaaf mee sagalee isaanii dhageeffannee walumaa walitti dachaana taafee jirraanii dubbanna. Rabbiin inshaallah yeroo gabaabduu keessatti dubartii saaliha ta shari'aa rabbii guutte akkuma isaan jedha ta karaa rabbiin ajajje hunda guutte rabbii yeroo gabaabduutti isaanitti haa fuudhuu qabanii ilmaan gaggaariin akka isaan irraa ba'u ilmaan diinii yaa rabbiin daddafetti haadha manaa saalihaa haadha manaa gaarii rabbiin isaan haa badhaasu daddafetti dhabaniiti miti isaan ofii isaanitti fuudhuu hin barbaanne walaakin shari'aan rabbii isaanumatu beekaa an isaan irraa hin beeku fuudhanii ilmaan horuu qabanii jedhaan Ustaaz Ibsaan. Viidiyoon kun yoo isaan bira ga'e fuudhuu qabdanii kana caalaa turuun qabdanii jedhaan gama kiyyaan isin maal jettan hordoftoota kiyya. Ustaaz Ibsaan fuudhuu qabanii yeroo gabaabaa keessatti hingaa kana caalaa namni tokko kalas ganamaan fuudhee ilmaan ofii horatee guddisee ilmaan ofii isaan qixxaayee yoo deemu das nama jedha. Walaakin yeroo ofirraa gubanii yeroo ilmi ofii baratee quraana kattamee namaan qixxaayee deemee arganitti isaan ofirraa ilmee yeroo oofuun qabanii namni ganamaan yeroo fayyadamaa jechuudha. Akkuma isaan jedhan Ustaaz Sa'ad Aliyyi wajjin namni guyyaa addunyaa tanarraa deemu hin beekamu jechuudha. Maaliif gizee rabbiin nuu kenne kana yeroo rabbiin nuu kenne kana gizeetti fayyadamuu qabna. Guyyaa asirraa deemnu hin beeknu ilmaan teenna tabaru
ittiin seenan nu yaadatu tabaruun du'aa nu gootu tabaru maqaan waamtu nurraa ba'uu qabdi jechuudha. Anisoota fuudhaa anisoota heerumaa jennee yeroo ofirraa gubuu hin qabnu. Taanii dhiifamaan isaan caalallee hin beeku. Garuu fuudhanii ilmaan isaan akka isaanii isaanirraa ba'uu qabdi. Kabaru yoo namni du'ellee rahmata abbaa ofiitii kadhattu akkuma isaan rahmata haadha ofiitii kadhattu jechuudha. Shayriidhaa deema sagalee yaadal. Beekame tokkotu jira. Osoo amma fakkeenyaa amma isin nama kenna. Agartanii akka nama tokkotti nutti dhagahame isin fuudhuu dhabuun keessa. Maaliif jennaani namni jiru keessa oolu beeka malee yoom akka addunyaa kanarraa dabruun beekama. Osoo har'a ammootu osoo isin fuudheen addunyaa kanarraa dabartani nutti dhagahama. Waa isinirraa arguu qabna ree ilma bakka isin bu'u ka isin ta'u isinirraa arguu qabna. Osoo amma har'a sheebisaan ka'ee badaa hin tara takka laalladha jedhe yoo isin laaltanii biraa deemtan balatu bu'u. Bara akkasi laallata fuudhatti beeka waan taateef namni keenya wal fuudhu miti. Wal laallachuun ammallee wal laaltanii wal dhiisuun wal tufiillee miti. Wal tufiillee miti kaadhimaallee jaarti miti. Rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dubartiin nama tokko jaalattee si jaaladha jechuun har'aa miti duruma jira. Lagartanii amma hedduu nama dubartii tennaa sheebsaa keenya kana shusuu heerumnee hin jetti. Lagartanii bara dubbii garaa nama nyaattu waa mara naasawan jechaaf jenna. Itti dhuftee rasuulaan isinitti heerumuu barbaadaa jettee jaalatte. Jaalatti san dubartiin ibsachuu rakkinnan qabu. Beekama karaa sirriitiin adabaatiin safuu eeggattee itti dhuftee rasuula gaafannaaniin isinitti heerumuu barbaadaa ka jettu yaada kanaa dhiyeessite. Rasuulli miilarraa kaasanii haga gubbaatti ilaalamu jetti. فصوب النظر ثم طأطأ رأسه ميلر راقبني هجا متات لا لو تيسين اسنت هيروما يتي تيسين بربادا إني وهبت لك نفسي يتيني برا هيرونون تكادا لب مديتنا اسني أفكني يتين بر اللين برباد ملك اللين برباد أن اسنو ما بربادا جت لا قرتني برا دبين دبي قرانا ما نعتو نما جالتي بيكوف جت كجالتين بين ركن رسالة نما جالتي بيكوف namatti dhufanii ani lubbuuti yasii kenne jechuun dubbii cimtu. Wanti isin jecha kana jetteen rasuulli miilarraa qabanii haga mataatti ilaalan. Ilaalaniitiin hin jedhan ani nabiyyi rabbiiti. Ani sheekota nama kabajamaadha nama diinii rabbiitiin deemu akkamitti si jaaladha naan jetta. Sanuu nama keessatti osoo addallee taate bara uummata sahaabaa keessatti itti dhuftee isin jaaladha jettee. Maa kana nama keessatti maa kanaan jetta. جالت أدتنا تندو بفتو ما نتنا تندوفتو أبان قبضو فرن قبضو ما نتنا رجعتين الجنة ميل الراك أباني هاجو قبات تلالني إما جالسا دبان منطقة دبان شو أبون سن أما ما لكيكا بس دبتني وانت سان انت إنجيلا يوكي كام يصير حال يصير واني رسول ربي انت إنجيلا تاري يو دبتن جج إسان إسيدي بسان جج أني إسيكي سامور التنبادي هميلة جاب دبرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام برشقوت فكيسن كف عن القوارير يدين قاف كان أنجشاء الرسول أنجشة الحبشي إسا رسول شيري يدادي مسجلية دلو كبدون أكنا شيدات رسول ربي تجرا إساديمو دبرتوتا مالي قال لي أكمالي قلوفين جنان كف عن القوارير يدي رسول ربي دبرتي قلبي إسي قلبي برشقوت فكيسي أسد ابن قيموان جدي قلبي دبرتي برشقوت فكيسون حكما قرأ فروف كيسا قبجد تقفى برشقون يو هندكين يو كقبانو تريدان يو سطرها ديكو في تطلعوا في توأجوا برباجي لما فابرجكون هما تيكو تسيجبس بوني تيكو دكان تيكو تكلي ورا بوتنجر تيكو مالا فابونا نجب كناف قلبي دبرتي اللي هما تيكو جبس تيكو جكيست كما يرد أسوفتو في رياك يتت أسوفتي جتشو تأصو مزني أصو هيدتين قولي جتش أصو هي هجم هداوا هجم مئاوا هجم وايجار هجم وادي كان بيني جتشو تقو مسائل فكاتو قديسون دبرتي برتي قلبي دبرتي جبس كمالي رسول ربي دبرتي قلبي سي برشقو تفكيسون إني برا برشقون نبريدي رسول ربي هراليني وتفكيسن لكني ميلسي يو أسئلة وان كيسن متفكتني رسول الله عليه الصلاة والسلام كنافي أكما برشقو نمني فكين يا ولا لمبريد أكابو في ديكو تطلعوا في بكا سنو برشقو يتكبتني لفت أكرر ديما أكتك أباجة بيسن هر دبرتي قبتني حواس هر كيس يرو كيس ديمون أكنا برشقو قبتي أكرر ديمو تيوكين كله سرت قبتشو برباجي سار أسا كيسن دبيا دبين متيسن تنا ميرا دبرتي إيه قرّاي وانجر الرئيسين اللي كنا دبرت وصو رسولي ويتسل